Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tokko hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadhallee viidiyoo haarawaan isinii deebi'een jira. Viidiyoo kiyyatti yookaan immoo dhaamsa ergaa hin qabutti osoo seeniin dura warroonni haarawaa taatanii gara YouTube chaanaalii hadha yookaan viidiyoo kana kan bantanii dhaggeeffattan ta'e subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Wanta beekurraa waan rakkoo kanarra gahe akka isinirra hin geenye yookaan immoo kan na fayyadu ta'e isinii dabarsa jechuudha. Akka isinis fayyadu. Warroonni wajjin jirtan lammatas baga deebitanii dhuftanii galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Barumsi kiyya yookaan ergaan ani hadha isinii dabarsu namoonni biyyoota kamirrayyuu jirtan jechuudha. Tokkoffaa irratti nan isinii dabarsu. Namoonni biyyoota kamirrayyuu jirtan biyya Arabaa taatanii biyyoota kamirrayyuu jirtan warri mana keessa hojjetan gara mana alatti ba'uuf hin yaadina. Hani yaaddee jirtuyyuu yoo kan ta'u ta'e karoora akkasiisan qabaattee hadhan baha yookaan boruun baha akkas karoora akkasiisan irra kan jiraattu ta'e sammuu kee keessa dileet of godhi. Alatti hin bahinaa jedhanii yeroo isin himan alatti hin bahinaa kana akka diraamaatti isinii hojjetame akka fiilmiitti akka koomediitti akka walalootti bifa gara garaatiin isinii hojjetame. Garuu viidiyoo kana kan isinii hojjetaniif bantanii laaltanii kan gadditan itti gadditanii bahu yookaan ammoo kan isin gammachiise itti gammaddanii itti kolfitanii bahu osoo hin taane barumsa isaa sun keessatti namni bahee ala hojjetu rakkoo akkamitti irra gahaa jira kan jedhu san keessatti gad hubattanii osoo kan laaltan ta'ee nama hagana hunda kanaa miti namni tokkichiyyuu paaspoortii ofii gatee eenyummaa ofii gatee ibsituu ofii gatee akkuma arge mana gara alaatti bahee akkuma argetti du'aan jiru jechuudha. Lubbuun isaanii du'uyyuu wayya bara. Duute galataan duute jedhama. Rakkoo cimaan irra gahu du'aa fi jireenya jidduu keessatti hin du'aa hin jiraataa hin jedhamu irra gahu jirachuudha namoota. Kanaafuu warroonni akkasii sunniin han mana jirtan jechuudha. Mana jirtan ammaan booda mee gara mana alaatiitti baanee hin hojjanna jettanii yaadina. Shilingumaaf sumuna mana keessatti warri gara alaa bahu kun birrii dabalataa soqaa miti. Shilingiif sumuna manatti argattasan Rabbi barakaa keessa isinii haa buusu. Barakatii isaa keessa isinii haa buusu. Dhugaan isiniin jedhaan homaa faayidaa hin qabu. Mana gara alaatti baatanii hojjechuun homa takka faayidaa hin qabu. Homaa ani faayiduma isaatu hin agarre. Lubbuu nama meeqatti darbaa jira. Maqaa nama meeqatti badaa jira. Shamarran meeqatu ijoolluma Itoophiyaatuun iyyuu akka badaa wal gochaatti jiran argina waan ta'eef jechuudha. Shamarran ta'ee dhiirri wal janajjantanii mana waliin baasina. Kanaafuu keessattuu warroonni biyya Beerut keessa jirtan yeroo kanatti warroonni paaspoortii hin qabne gara biyyaanarra haa deebi'u jedhee karoora akkasii bahee jira. Kanaaf warri paaspoortii hin qabne warri homaa inshuraansii takka harkaan qaban gara biyya keessanii carraa isinii bahe kanatti fayyadamaatii gara biyya keessanii nagaa hangalaa. Ani hadha wanni jechuun irra caalii qabadhee isinii dhufe biyyoonni sadii karaa seeraatiin karaa ifaatiin banamee jira. Lakki waanuma goonuyyuu hin qabnu nu biyya ormaa tana malee jireenyi nuuf hin ta'u yookaan biyya keenyatti gallee hojjannee of jijjiiruu hin dandeenyu yoo kan jettan ta'e macarrashaa dubbiiti jechuudha kun. Dubbii isa dhumaa galaatti biyyoota seeraan baname kana deema. Amma carraa argattan warri Beerut keessa jirtan carraa amma argattan kanatti fayyadamaatii deema galmaa gara biyya keessanii galaati biyyoota jechuudha biyyoota sadi baname Saudi Arabiyaa, Joordanii fi Kuwaatar. Saudi Arabiyaa fi Joordan waliigaltee akkasii godhanii garuu xiyyaara hin deemamne. Ta'ifaan bilisatti jechuun dhibbatti wannama xiyyaarri deemaa yookaan bararaan deemaa jiru Kuwaatari dhibbaan dhibbatti jechuudha osoo hin qabne. Saudiin illee yookaan torbee kana keessa yookaan torbee dhufu keessa hin deema deenasaa jechuudha xiyyaarri. Joordanii, Saudi Arabiyaa fi Kuwaatar jechuudha. Biyyoonni kun sadeen
waliigaltee mootummoota lamaaniitiin banamee jira. Dubbii isa dhumaa lakki nu jechuun biyya keenya keessatti teenyee hojjannee yookaan of jijjiiruu hin dandeenyu yoo kan jettan ta'e galtanii karaa seeraatiin biyya kana deemtanii hojjechuu ni dandeessan. An dubbii isa dhumaatan isinitti hima dhugaa. Kanaan alatti jechuudha. Kanaan alatti paaspoortii harkaan qabdu, homaa harkaan qabdu, asiin dhumne achiin dhumne, asitti duune achitti qalamne osoo hin taane ka seeraan ala jirtu mootummaan ni bar waan ittiin beekuu hin qabu. Maalummaan lammii kiyya kun beeksisa kiyya siin jedha. Homaa harkaan qabdu kaa waan si ibsu jechuudha. Kanaafuu warroonni Beerut keessa jirtan ofii keessanii jechuudha. Akka mootummaan asii dhalataan jiraatan asii isinitti dallan ofii keessanii gootan. Maaliif hiriira nagaa baatan. Yeroo hiriira nagaa baatan biyya abbaa keenyaa kam jirra jettanii tan biyya ormaata irratti hiriira nagaa baatan. Sila mootummaa keenya irratti baatamuu mootummaa nama garrama dhugaa nama garrama baay'ee nama garrama. Hiriira nagaa yeroo baatan ijoolleen keenya asitti dhumaa jira, obboleeyyan keenya asitti dhumaa jirti, nu qabanii akkuma argaa waan mantaa nurratti raawwataa jira jettanii tan baatan jechuudha. Baatan sababa sanirraan kan ka'e warroonni seeraan ala jiran warroonni paaspoortii harkaan hin qabne anarraa haa galu jedhe sababa san jeequmsi kun martuu kan ka'e jechuudha sababa saniin. Warroonni ala keessaa baatanii akkuma argitan hojjettan dhuguman jedhaa karooruma biyya baataniif dagattani. Dubartii ta'uu kee dagatte. Maaliifan biyyaa bahee kee dagatte? Haadhaaf abbaa keetis achumattuu dagatte. Hundaa karoora kee kan baateef hundaa dagatte. Namni tokko baheedhaaf walma qabattee han tokko faana akkasitti janaadhaan manaa wal baastan homaa bu'aa hin qabu kun. Kun dhumti keessan akkanuma. Namoota baay'eetu du'aa jira jechuudha. Osoo yaadee bakka yaade san hin gahin, osoo nyaatee hin quufin, osoo uffatee akka hiriyaa kiyyaatti jiraadha jedhee osoo yaadu bakka yaade san osoo hin gahin, obboleeyyan keenya meeqatu cabeetu jira. Obboleeyyan keenya meeqatu du'aan galata. Meeqatu bashitaadha ta'e jechuudha. Akka godoloo ta'ee han jiru meeqa akkami. Baay'ee nama garrama. Meeqatu kalee bashitaadhaan qabamee jira. Kanaaf jecha ammallee warri seeraan ala jirtan warri paaspoortii harkaan hin qabne carraa isinii argame kanatti fayyadamaatii gara biyya keessanii galaa. Homaa ammallee jechuudha carrama isinii kenname kanatti iyyuu warroon achi garagartanii hin laalle jira. Narraa galaa jedhani isintu jeequmsatti kaase. Mootummaa asii osoo hin ta'in isin ka jeequmsa kaase. Hiriira nagaa baatan. Akkuma argitan tattaatan jechuudha namoonni karaa irratti deeme akkuma argitan nasaa jiru argaa jirra waan ta'eef. Kanaafuu bilees keessattuu warri Beerut keessa jirtani gamtuma Itoophiyaa harki caalaa as jira jedhamuufillee akka biyya ormaa taate hin dagatinaa. Yoomuu jechuudha. Biyya Arabaa biyyuma Arabaati. Keessattuu ammootiyyuu warroonni biyya jechuun alatti baatanii hojjettan biyyoota Sooriyaa fi biyyoota kun jechuun tokkuma isaan. Kun Sooriyaadhaa kun namasi timiti jettee waan addaan beektu hin jiru. Lubbuun lammii keenya irra caalin harka isaaniitti kan bahaa jirtu. Warroonni mana seeraan hojjetan illee sababa isin alatti baatanii akkuma argitan taataniif mana keessa jeequmsi ka'aa jira. Madaamii tokko irra jijjiirama argaa jira waan ta'eef. Kanaafuu sababa jeequmsa kanaatiin kan ka'e warroonni mana keessa nagaan hojjetu illee katanaan dura rakkoon akkana cimaan kun irra hin gahamne jechuudha. Warri mana seeraan hojjetu warri paaspoortii qaamaa qabatee mana keessa hojjetu rakkoon akkana baay'ee nama jibbisiisu kun irra hin geenye. Garuu samoona kana sodaan baay'ee ka'ee jira. Sababa jeequmsa keetanirraan jechuudha. Ani kanan jedhu ofitti dallansiistan. Innuu ta'e bakka isinii kenname miti carraa kanatti fayyadamaatii gara biyya keessanii deebi'a. Dhugaan isiniin jedhaan.
ofirraa baate anasitti daa'ima argatu jira yeroo daa'ima argatu jira takka irra lamaan argatu jira yookaan daa'ima keetirraallee baate ofirraallee baate akkuma argite jiraata boruun du'aa hadhan du'aa yoom baqa homaa jechuudha tasfaa kutatteetumaan teessu carraa argatte kanatti fayyadamiti gara biyya keessanii deebaa keessattuu warroonni paasapoortii lakkoofsa isaa beektan jechuudha paasapoortii keessan lakkoofsa beektanii fi akkasuma kooppii paasapoortii keessanii harkaa qabdan deemtanii galmooftanii galuu dandeessan inni tokkoffaa waan isinitti yeroo galmooftanitti jechuudha. Galmooftanii yeroo bararaa keessanii yookaan guyyaa bararaa keessanii kan of jala dabarsitan ta'e lammata deebitanii carraa kana kan argattan. Warroonni akkasii lakki yookaan gadi qabbanaa'e girgirri sun jettanii kan of jala dabarsitanii birriin yookaan isin sobdu ta'e bar fixeensa homaa miti fixeensi qabeenyi fixeensa ganamaatti jedhanii kanaaf jecha birriin nama sobdu dhugaadha garuu carraa argatte kanatti galmooftee guyyaa bararaa keetii san hoo kan of jala dabarsitu ta'e lammata deebitee carraa kana hin argattu. Kanaafuu carruma argatte kama duraa sanitti fayyadamiitti gara biyya keessanii deebi'a. Biyyoonni sadiin kun baname kuwaatar dhibbaan dhibbatti deemee bararaanii galtanii seeraan deemuu dandeessan. Kanan qabadhe isinii dhufe.